namoonni kanatti dhiyoo ta'an osoo ummata ibsa kennani yeroo siyaasaa yeroo ta'u achitti maaltu akka haapin gochuu danda'u osoo dursa yoo wanti tokko ta'e wal bira dhaabbadhaa malee walirraan dheechinaa oduu dheechitanuu wal miitu ummata baay'eetu iddoo sana jira jedhee osoo waliif hojjechuurra garuu walirratti hojjetuun ture yeroo sanii ammas inuma jira waan akkanaa kun baramuu qabaasin jechuufani amma fakkeenya daaqoo gurraacha qaltee achitti nama geessu kan to'atu jiraachuu qaba si galee faranjiin biyya alaa dhufuu danda'a waan kana laaluuf wanni sunoo waraabame maqaan Oromoon banne daaqoo gurraacha jennaan waan na yaadachiiste amma yeroo baay'ee ganda keessa maaltu jira seete gaafa nama tokko namni tokko wal lole wanti immoo nu keessa jiru maaltu jira seete ani fi injifataan gaafa wal lolle muufata qabaanne ani barii akkas yookiin immoo torbanitti wanni ta'e yoo taasifame tola gosaatu injifataa wal lolee akkas godhe waan akkana yeroo baay'ee maal argite baadiyyaa irratti yeroodhaan hoolaa gurraacha qalamee harootti gatamee bishaan haroo keessatti ciisu argita. Sun immoo kanammoo Oromoo godheedha nama. Oromootu godhee Oromoon laalee akka hara kana hundatti ofii galfachuu fi ofii maal gochuu fi Oromoon akkana godhe Oromoon jalqabuma isaarratti waa'ee jinnii jaanka kana waa'ee waldamaaram taklamaaram kana waliga doofuu kana sin beeku wanti inni isa waliga doofan kana baratee yaamee yookiin immoo maalii kana sin beeku inni yaa rabbi uumaa dachee kan dirree kana uumte malkaa kana uumte jiidha kana uumte gaaddisa kana uumte dachii kana uumte sa'a uumte nama uumte bineensa uumte jedhee kadhata malee asini jinni jaan kan beeku Oromoon garuu Oromoon yeroo baay'ee Oromoon hammataadha jedhanii osuma hammatu amma sin hammannaa jechaa jiru. Isa immoo dhaloonni amma hin hammatamnuu sani keessa immoo innumti daaqoo gurraatti yookiin immoo hoolaa gurraacha laga geessu suni abaarsa yookiin immoo walitti bu'iinsi yookiin maal akka uumamuudha san Oromoon dursee yaa rabbi uumaa jedha uumaa kadhata waan ta'eef suni hin uumamu. Seenaa balleessuudhas barte. Seenaa balleessu. Oromoon waan akkasiin qabu nama biratti garuu Oromoon akkana fakkaata jedhame fakkeessuudhaaf waan balleessuun waan dadhabameef teeknikaal karaa ta'een immoo balleessuuf warra yaalu. Fakkeessuu maqaa balleessuu Oromoon yeroo baay'ee amma namoota tokkoon walallola horii lagatti qaltanii maal jettanii ahaa egaa akkas ta'e Oromoon beeku kana sin nyaata ol ga'ee malee gaafuma keessan galateeffatee nyaata malee eeyyan gaafa kan keessan hin jedhaan gaafa kan keessan ayyaaneffattan ayyaanuma keessan illee yookiin immoo amantaa keessan tuquu barbaadee oduu hin ta'in erga akkas ta'e gaafuma baastanis yookiinis galchitanii maaf qalturee akkas ta'e kecha maaliif qalamaa kan keenya numatu nyaata malee qallees dhiisnes wanti bu'aan adda ta'e yookiin fal adda ta'e fi miti kan qallu isin akkas taanan sinis saniif qaltanii argite yeroo baay'ee qalamu malee galuu jedhu qalamu malee deemuu jedhu waan deemuu didu kana waan deemuu ay bar dubbiin keessaati bar maal seeta bi amma yeroo biyya jirru Oromummaa waan jedhamu ni dhageenya malee maaliif beekna dhalannee isaan dhalannetti of beekna malee garuu gaafa dhuftee magaalaa kana keessa galtu keessattuu magaalaa Finfinnee kana as keessa gaafa dhuftu osoo ati yaadin osoo ati waan takkallee ofirraa hin beekne Oromummaan sun maal qabattee sittiin dhufti beekta miidhama keessa ruusan fudhattee sittiin dhufti garuu miidhama Oromummaa san gaafa garteetiin haftu waan ta'eef dirqamteetti itti galtaa. Oromoon bar duraan inni malkatti hoolaa qalanii keessan inni malkatti handaaqoo qalanii darban kun waan biraa dhaamti. Oromoon jaarraa jaffaa jaarraa torbaffaa keessatti dhufe amantaan kun san dura uumaadhaan bulaa ture. Uumaa isa uume san beekaa akkuma inni reeffu kaase amantaan kamiyyuu Oromummaa dura dhufne Oromummaatu dura lafa kanatti biqileera. Tullutti bahee kadhata. Malkaa bu'eeti yaa waaqa nagaan lafa kana jiifte yaa waaqa nagaan bishaan kana nuu fidde ulfaadhu akka jiidha lafa kanatti nuu jiisii jedha isa kaanillee yoo bokkaan isa diddeessa jira ka kallachaa jira duraan akkanan seenaa tokko qoradhetti kitaaba irratti ilaalaan ture ani. Ati immoo kitaaba irratti ilaaltee ani immoo seenaa. Maaliif ilaale beekta kallacha kan jedhamu jira. Kallachi kun
yeroo Oromoo wal dhabe baheeyya. Eessatti baheeyya? Tullutti baheeyya. Manguddoon naannoo san jirtu eega kallachi iyyan teessu. Kallachi sagalee kan taanan hin teessu. Maaliif beektaa? Badii wayii jira iddoon sun eessa kan jedhu qorannaa gaggeessiti. Daftee rakkoo san furuudhaaf jechuudha. Gama mootummaatiinis yoo rakkoon jiraate, gama hawaasaatiin rakkoo yoo jiraate, gama waaqa wal loluutiinis yoo rakkoon jiraate rakkoo san daftee furte. Tullutti bahee namni kan dubbatu bar waan biraatti fi miti waaqatti ol dhalaa'eeti. Garuu har'a tulluun sun manneen amantaa garaagaraa irratti ijaaramaniiran. Achirratti ijaaramaniiran mana amantaa fudhadhaa isinam keessattuu waan jarri dalagaa jiru. Kottee diimoo bara kottee diimoo isaanii. Kottee diimoo ammoo tulluu irratti ol baasee mana ijaarrateera. Bara amantaa fi miti. Isa nu bittinneessu malee. Isa aadaa keenya san bittinneessu malee amantaa fi miti. No warri amantaa hidhee ammaan tana waan garaagaraa irratti yaadaa jiru takkaahuu dhaqee wajjin sagada Oromoon keenya hin beeku. Maaliif inni gaa waaquma san galateeffachuu dhaqa malee uumuma ganamaa san beekati malee wanni inni beekus hin jiru. Oromoon keenya bakka sanitti shawwadame. Wanni malkatti geessanii waagataniif waan biraatiif achirraa nu dhooguufi. Wanta bakka asirratti waa tokko si dabala. Ooyi nan xumuradha. Oobsi. Ofuma keessatti dhorkee anuu yeroo hedduun of keessatti dhorkeen gareen tanaati. Tullutti ol bahee kan achitti waa ijaaruuf tulluu sanirraa nu dhooguufi. Oromoon yoo wal ta'e waliif ta'a. Yoo wal hin taane wal balleessa Oromoo wal balleessa bar. Maaliif beektaa amantaa isaan dhufaniin kanaatu amantaa uumati. Ittiin dhufne gaa deemtuun ittiin dhufne. Amantaa namuu amantaa garaagaraa qaba. Fedhu wanni sun naaf ta'a, fedhu haayilaandiin kun naaf ta'a, fedhu bakki kun naaf ta'a jennaan itti sagaduu danda'a kophatti. Garuu kun kan walooti. Kan uumaa keenya itti galateeffannuudha. Kan tokkummaa keenya itti mul'ifannuudha. Walaatuu hin qabnu nuti yeroo kanatti walitti hatuu qabna malee. Yeroo wal hannu hin jirru. Yeroo walitti hannu jirra. Walitti hannee wal bareechuu qabna. Isa ormi nyaatee ittiin xiillee maal hoolaa san nuti nyaannu? Hoolaa isaan bakka itti darban san maal? Handaaqonni keenya hoolaan keenya. Eessaa fidan isaan bakka fidan hin qabani bara. Lafti teenya turizimiidha. Eenyufuu hin geessi. Hin bareeddisi. Bareedinuma ishiitiif bakka miidhagina keetiif amma. Kana ammoo qabsoo naafisiitu irratti godha. Nama biraatii miti bara. Numaatu wal ta'uu qabaa. Rafnee buluu hin qabnu. Lafa diinni oolu beekuu qabna nu. Wanni yeroo hedduutti shawwadamnu amma kana laa. Walgahii Oromoodhaa takka yeroo ishiin teessee mari'attu diinni hin arga. Garuu wadiinaa mul'atu laalaa. Hubadhaa isin. Eessatti akka mari'atee dhufu hin beektu nama sadii qofaan mari'atee dhufa. Sadeen kun waan inni dalagu waan xiqqaa miti. Kaayyoo dhaba amma wanni akkana nu godhu. Maalummaan Oromoo takkaahuu tokkummaa Oromoo dhabuun kun nu teessisuu hin qabu. Irreechi mataan isaa nageenya. Irreechi mataan isaa quufaa gabbina san galateeffannaa dhaqa. Oromoon hin jiru baraaraan tana quufaa gabbina wanni jedhamu sun hin jiru. Mukkeen ati duraan beektu hin jiru. Namni gaggaariin duraan ati beektu hin jiru. Lafa kanarra immoo wanni gaariin duraan namatti hawwatu ta'a. Oromoon galateeffannaa lafa jiidhaa lafa margaa dheetu sun hin jiru. Sana amantaa wal qabsiifteetti miti garuu Oromoon. Maaliif beektaa? Waan biraadhaa miti. Lafichi gaafa san itti irreeffatamaa ture kun lafa laayyoon deebi'ee miti. Lafa akka salphotti dhufee Oromoon irratti argamee miti. Shintibeetii Oromaa ture shintibeetii Oromaa bakki sun. Garuu gaafa Oromoon hooyi jedhee jirti argamu. Diinniin isa heddumaatu nu hojii ka'ee dhaqe. Beekatii miti bar waa'ee sanii akkaatuma uffannaatii fi akkaatuma aadaa isaanii kana itti hawwateeti itti toleeti. Ni bareeda sigaa. Irreecha jechuun namni waan salphotti ilaala. Sanii fi amantaa walitti fiduu hin qabu. Sanii fi siyaasa walitti fiduu hin qabu. Siyaasni kophaa fi of danda'ee jira. Amantaan mataa fi of danda'ee jira. Kun maalidha? Aadaadha. Irreecha jechuun duudhaadha. Kata galateeffannaa Rabbiiti. Waaqa kan keetti galateeffachuuf achi dhaqa. Amma tokkoffaa
wanni hubatu qabu namni achi keessatti. Oromummaa namni namaan kan nu bara. Yeroo tokko maaltu mul'ata beektaa akkanatti mul'atutti Oromummaa duwwaa miti namni waan hojjetu keessatti quuqama qabaachuu qaba. Quuqamni hin jiru si keessa hoote bafeessumaatiin qabdu wanti Oromummaan hin jiru Oromummaan kee zeeroodha jechuudha. Quuqama bar hawaasi dalagisiisu Oromummaa miti. Quuqamni yoo hin jiraatin ani waan akkasii dalagee ani kelee dalagee hawaa dalagu namni Oromummaadhaanii miti Oromummaadhaan osoo hin ta'in maalidha quuqama isa keessa jiruudha. Waa lama wajjisiifannoo qaba Rabbiin. Quuqamaa fi Oromummaa wajjin jechuudha. Suni jiraannan wanni hunduu laafadha. Waa hojjechuun salphoodha. Illa lisaa jetta. Eegaa aadaan keenya sun bakka itti deebi'ee mul'atee hin bareeda jechuudha. Saniif quuqama walii qabaachuu qabna. Bal'as naafas qabannee irratti hirmaannee haala bareedaadha haala tasgabbii qabuun bifa nama hawwatuun irratti argamnee chaalenjii keenya agarsiisuu qabna. Akkuma injifataan kaasee ana wanti hanga irratti xiqqaa ta'ee raawwachaa ture abbootirraa hayyootirraa hubachaa ture keessa wanti Oromoo kun na dinqisiisu jechuudha. Dhaloonni san akka baru hayyoonni illee akka duraa san akka ta'an wanti barbaadu keessa xiqqaa ta'een gaafa roobni roobuu didee hongee ta'e Oromoon waaqa walitti dhiyaachuu waaqa wal beekuusaa waan si amansiisu waan si shakkine waan ija keetiin argitu gaafa tulluutti ba'anii durba duudaa micaa mataa guduruu jedhamu qabatanii tulluutti ba'anii kadhatanii isaan achirraan deeman osoo isaan achirraan deemin fidee isumti roobni hin jirre kuni xiilee laga guutee akkana laga guutee akkasitti mareeyoo jechaa galan. Maalinni kuni waan shakkisiisu ree Oromoon gaafa tulluutti ba'ee rabbuma isuma kana uumaa kana saani goge namni goge jiidhaa keenuu roobi coba keenuu cobi jedhanii tulluutti ba'anii kadhatan. Dhageettii qaba ture suni har'a maal ta'eeti Boorana gaafa fudhattu inni duudhaa inni hangafti Oromoo jedhamu duudhaan suni badeeti moo yookiinis hongeen akkamitti itti dhufuu danda'e Oromoon isuma ganama waaqan rabbiin wal beeku kadhatu roobsisaa eebbisu badhaasaa abaaru balleessaa ganama ture sani har'a maaltu dhufe mee abbootiin gadaas dhaloonnis xiqqaanis guddaanis waa kana utubuu yaa qabnu isuma tulluu baanee waaqa kadhannee roobsisnu kana isa buubaa qabbaneessu buubaa gaafan jedhu isuma lolaa kana Oromoon bira taa'ee kanatu kana nuti safuu qabna nuti duudhaa qabna nuti wal dhageenya nuti wal hubanna jedhee buubaa qabbaneessuudha. Saa buubaa yookiin sangaa buuballee waaqa kadhatee sangaa kana saa buubee kana ana qabbaneensi duri looni gaafa elminu elmani anillee elmaan ture xiqqaa ta'e jechuudha. Garuu gaafan elmu kana saa sadin elmaa tokkoffaan kiyya muchumni kophaa naa ta'a isa kophaan ta'e. Gaafasuma si beekee maalan ta'a ayyee. Isa kophaan ta'e cifadha. Yeroo san sa'a gaadii jedhamu wadaroodha amma dirqamsiistee wadaroodhaan hiitee elmatta inni duraa garuu jechuudha. Elmuu mootii oduu jala dabartee wanti isaan isitti dubbatu hin jiru. Saani buubaa jira har'a namni buubaa jira maaltu buubsee duudhaan badee jira. Inni ganama kabajan yookiin immoo wal dhagaan wal hubatan har'a xiqqaan kabaju ilmi abbaadhaan abbaa abbaati maalitti beektaa mee jaarsattii kan jedhutu jira abbaa isaatiin jechuudha safuu keessaa bahee haati intalti haadhani niitiin maal taatee jettiin haadhummaa dagattee jechuudha. Ganama safuu jira ilmi abbaan oduu ta'u fuulduratti waan ta'e nu bu'aan amma fuuldura taa'ee taraqee dhugaa fuuldura taa'ee waan barbaade raawwata. Safuun cabee jira. Keessummaan gaafa mana dhufe ani amma akkan itti guddadhetti keessummaan gaafa dhufe amma keessummaan mana ba'utti kotteen kiyya mana hin seenu. Ani amma keessummaa wajjin taa'ee abbaa haasaa dhooga. Guddaa wajjin taa'ee jechuudha. Ani akka injifata kanas ta'uu mala. Injifataan ijaarsa malee. Ani ijaarsa waliin hin turuu dhiise boo. Jaarsummaa deema. Yeroo argee jiru armeesaa argeen ture miila darbee waliin haasofnee turre yeroo argee jiru baay'ee dadhabsiisadha. Aboo lolaan sittaa isaa beektaa yeroo tokko armeensaa akka natti manitti micaan kee kun nu gorsaa jira moo naan lolaa jira jedhee gaafan fudhadhu wayii jira. Anummaan amma gaafan gooyyee faccee mana bira deeme
yeroo na gorsu haaluma aartii kanarratti baay'ee na gorsa. Jabaadhu of ta'ii waan hojjettu irratti sagantaa irratti eenyuun na miidha, eenyutu na utuba, eenyutu jaalala aartii qaba, eenyutu jibba aartii qaba, eenyutu na waliin dhaabbata, eenyutu narraa siqee dhaabbata jedhu hubadhu gaafa jedhu aboo injifataan naan lolaa jiramoo na gorsaa jira jedhee gaafan akkas keessa kootitti maal jedhu na dhagaan jirtu mee gaafa naan jedhu jira. Garuu ani tilmaaman jira jechoota inni hin lola. Fuuluma kiyyaa lolaaf ta'a bara. Lolaaf ta'a fuulli kiyyaa. Fuulli keellee lolaaf hin ta'u hojjaadhaaf ta'a waan. Fuulli kee hojiidhaaf ta'a. Eegaa waan baay'ee. Ganama mallee gaafa dhufnu ittiin haasa'aa jira yaadaa jira beekta. Maaltu akkasitti si gammachiisee jennaan ani gammadee jira. Maaltu si gammachiisee jennaan eegaa fuuldurri keenya irreecha jedhee jira. Yaa ta'utti immoo miidiyaan kun nu affeeree isuma aadaa fi duudhaa irreecha keenya irratti haasa'uu irratti mari'achuu dhaloonni egeree boruu seenaa akka baru duudhaa baree akka margu akka dagaagu akka taasisu nu affeeranii har'a fuuldurris gaarii akka ta'uuf koottaa jechuu isaaniitiif aboo durallee meetira tokko mee callisinaan jedhe adara ayyaana warra keetii durallee meetira tokkoon ture amma itti naa dabalee rabbiin isaanitti bakku 18 naan jedhe meetira kaayaa galuuf barbaada beekta bakka gammadde jedheen. Ayyaanni Oromoo kana caalasa guddisu. Mul'adhu guddadhu jechuu barbaadee tan gabaabuu. Aamin aamin. Sillee galmaan si haa ga'u. Egaa injifataa fi gosa waan gaarii kaasaa jirra. Seenaa darbe irratti akka nuuf galetti wantoota ka'uu qabu jennu tokko of eeggannoofis kaasaa jirra. Egaa hanga amma baay'inaan kan kaasaa turre hanqinaalee jiranidha. Ciminas kaasuun dirqama waan ta'uuf keessumaayyuu Oromoon baranallee sirriitti wal dhaggeeffachuu baatus hamma barbaadamu wal dhaggeeffachuu baatus wal jala dhaabbachuun kun wal tuffiin kun hamma tokko jiraatus garuu kana keessa ta'e aadaan kabajamuunsaa Oromummaan mul'achuunsaa wanti bakkaa ka'e bakkatti deebi'uunsaa waan jajjabeeffamuu qabudha ammoo wantoota hanga ammaa laalle keessaa jechuudha. Keessumaayyuu hora Finfinnee irratti Oromoon deebi'ee wal arguun waggoota muraasa as waa'een Oromummaa addunyaa irratti akka mul'atu Oromummaan akka dagaagu hanga uummanni ijji diimatutti warroonni biraa hanga ijji diimatutti hanga maqaa biraa nuuf baasuuf jiranitti kuni hojjetamuun isaa immoo wanta jajjabaatudha. Fakkeenyaa yeroo dhiyoos irreechi Finfinnee qofatti kabajamuun akka deebi'ee dhufu qofa osoo hin ta'in yuuniskoo irratti illee akka galmaa'u irreechi namoonni roolii tokko taphachaa jiran jiru wanti jalqabame jira. Inni sunis fiixan akka nu bahu akka nuuf ta'u hawwii guddaadha. Wantoonni akkanaa sochiin akkanaa sochii babbareedoon jiru. Gama biraatiin kun akkuma jirutti ta'ee Oromoon gaafa Finfinneetti wal argee immoo gaafa irreechaa kana wanti itti boqatu jira gaafa wal argu moo akkuma duraanii sanii orma irratti invest godhee deema wanti jedhamus immoo ka'uu qaba jechuudha. Irreechi bakkatti deebi'uun waan gaarii addunyaa irratti akka mul'atu Oromummaa ibsituu Oromummaa ta'e akka yuuniskoo irratti illee galmaa'u sochiileen jiran waan gaarii. Garuu Oromoon gaafa as dhufu ollaa irratti investi godhee deemamoo saanumaayyuu waan isaa ta'u. Sigalee kana keessattis wanti ka'uu qabu jira. Yeroo tokko koomiin tokko jira. Dirqama hoteelli Finfinnee jedhu yookaan Oromiyaa jedhu yookaan immoo abbaa ta'e jedhu jiraachuu qaba osoo hin ta'in yoo dhufe uummanni namoonni kanarratti illee hojjetan jiraachuu qaba. Achitti wanti gurguramu hin beekamu sigalee. Garaan hoo qolatte garaanis dagachuu hin qabdu. Bishaan yeroo sii fidan yoo sitti gurguran uummanni rakkatee dhugaa karaarraa dhufa maal akkasii kennamu hin beektu of eeggannoon barbaachisaadha. Tokko gara nageenyatiin of eeggannoon barbaachisaadha. Inni biraa waan fiddee dhufte Walloorraa dhufte Wallaggaarraa dhufte Booranaarraa dhufte Shawaa naannoo iddoo biraatirraa iddoo adda addaatirraa dhufte Hararrirraa dhufte Arsiirraa dhufte maallaqa kee maaliif bakka hin taane itti baastee deemta?
Kana sila aadaa fi turizimiin dursee itti yaade. Achitti osoo wanni ta'e qophaa'e gara fuulduraatiif kan. Gara fuulduraatiif kuni darbe garuu eebba waan yaadachiiste ani wanti ijoollee keenya ijoollee foollee jedhamanii yeroo irreecha irratti yookiin akka koree ta'anii yeroo irreecha irratti sakatta'anii to'atanii baay'een dinqisiifadha. Akkamitti gaafa naan jettu haala ajaa'iba ta'een haala safuusaa eeggateen haala duudhaasaa eeggateen si sakatta'u nageenya irratti baay'ee hojjetu. Hanga har'aatti barreen gaddaamma irreecha arsadii gaafa deemnu haalli itti keessummeessan tasgabbiin isaanii haala jaalala of keessa qabuun gaafa sakatta'an haala of eeggannoo qabuun haalli isaanii baay'ee natti tolee jira. Inni amma irreechi yuuniskoo irratti akka galmaa'u kaastee fi yeroo tokko tokko seenaa dabsuu yookiin immoo seenaa nala lallabuu yookiin immoo waan hin taane lallabuu ta'a gaafuma amma kitaaba garagaraa irree dubbiste akkas na jalaa ta'e ani amma yeroo tokko waan galmaa'e wayii na fakkaate odaa nabee gaaddisa keetteenyaa 2009 barrii yuuniskoon galmeesse irreecha keenyaa jedha. Galmaa'uun addan baane amma waan amansiisaa miti. Kunillee irreecha uummanni miliyoona meeqa irratti argamu addunyaadhaafillee dinqisiisoo kan ta'e uffata aadaatiin faayamanii akka abbootiin gadaa haati siinqee qeerroon qarreen bifa namatti toluun marga baatanii akkasitti kuni aadaa boonsan akka kana addunyaa kanarra jira jedhee akka kootitti naafis hin fudhatamu hin fudhadhus hanga har'aatti kun galmaa'uu dhabuun baay'ee na gaddisiisas. Itoophiyaan akka waliigalaatti hanga ammaa gara 11 almost 10 ol qabdi yuuniskoo irratti. Inni immoo 11ffaan kun kan yeroo darbe baaleen kan galmaa'e natti fakkaata yeroo dhiyoo kana. Wanti irreechaa garuu guutumaa guutuutti riikooganaayiz waan ta'e natti fakkaatu. Irreechi egaa adeemsa eeggachaa jira natti fakkaate yeroo tokkoon dhiyaachuun sun maal akka uumes hin beeku. Waan akka faallaa wayiis waan uumamee ture natti fakkaata. Garuu hayyoonni amma san irratti akka hojjetaa jiran quba qaba. Itoophiyaan 11 galmeessisteerti hanga amma. Afrikaarraa tokkoffaa jedhamteerti. Addunyaarraa yoon dogoggoruu baadhee ittuma siqaa jirti. Afrikaarraa tokkoffaadha. Yuuniskoo irratti wantoota qabdu heriteejoota jiran galmeessuu irratti jechuudha. Wanti irreechaa kun waan itti deemamaa jiru natti fakkaata. Itti deemamuunsaa innuyyuu yeroo dhiyoo booda kan dhufedha. Wanti kun cimuu qabu. Wantoota xiqqoo wantoota rakkina jiran irratti qofa waan haasa'aa turreefan kunis jajjabaachuu qaba kan jedhe sanaadha. Hayyootii gadaa fi abbootiin gadaa garasiin itti adeemuu qabu. Isaan gaafa warroonni qorannoo kana jalqabanis cimanii itti fufuu qabu. Warroonni qorannoo kana jalqabanillee cimanii itti fufuu qabu. Shamarran keenyallee akkuma haadha aadaa haati ishee abbaan ishee kabajaa ture. Irreecha maal ta'a ture waggaa 10 dura sirba tokkoon qaba. Yeroo baay'ee shamarran irreechi maalidha irreecha amantiidha aadaa duubatti hafaadha jedhanii waan akkasii kana kaasuu beekta. Har'allee inuma jedhama. Har'allee inuma jedhama. Hiriyoota tokko wajjin sirba wayii hojjedheen waan nuti sooshaal miidiyaa irraa nu rakkisee sirba tokko hojjedheen ture yeroo sanii waggaa 10 dura shoggoxee wayiiti. Sifanito oguma irreecha buutu bushooftu keessuma baangata. Sifanito kottumeena bira oolii micayyoo makkanata akkas irreecha wal qabsiisee jechuudha. Oromoon garaan jabaatu micayyoo makkana taata irreecha wal qabsiisee shoggoxee wayiiti jechuudha. Sirboota isuma ka amma yeroo baay'ee beekta jaalala fakkeessitee gaafa sirba yookiin immoo waa ta'e baacos haa ta'u diraamas haa ta'u jaalala fakkeessitee gaafa hojjettu ergaa dabarsuu qaba. Kuni maal inni gabaabumatti loon tokko amma fakkeenyaaf loon tokko jechuudha osoo sa'a takka jabbii lama asitti kuttee loowwan gara biraa geejjitee hoofannisu yookiin asitti dhumu malee iddee loon oolan san biraa hafuu hin danda'anis hin barbaadanis keenya garuu osoo duudhaa ofii beeku osoo eenyummaa ofii beeku ani oonyu jedhee osoo of ilaalin of ta'uu bira darbuudhaan kan ormaatti hirkachuu jechuudha. Akka kootitti jechuudha oromummaa keessaa baanii hirkachuun namicha wayitiitu beekta
konkolaachisaadhaa micaan akkatti harka fuuldura qabnaan dhaabee fi akkasumatti wal dubbisa kaa Oromoon kun wal beekta akkasumatti ijaa wal beekta dhaabee fi micaan ni seene gaafa seenu namichi Amaariffaa dhiisee Oromiffa itti haasa'a sun Oromiffa itti haasa'a micaan laal Amaariffaa asiin bayya seeni oduu jettee garana seena kan inni itti haasa'a jiru namichi maal jedheen beektaa siyama Oromoo yoo jedhaniiti nu waliin si lakkaawii akkas taanaan godana si lakkaa'anii jennaan akkas taanaan godana kaa'anii jedhe maaliif dhugaa kee jettee Oromummaa keessaa bahee gola galuun qabaadha. Singaleemi maaliif kana jedheen namichi anuyyuu afaan kiyyan sitti haasa'aa jira. Wanti ati caccabsitee sun qaroominaa miti. Rakkattuun maalidha? Qaroominaa miti. Arraba kiyya waan wadaroonidhaan wayii waan wadaroon naayidhaan wayii maafarra kana namichuyyuu natti haasa'aa jira. Isuma immoo afaan kiyyaan beekne sittan haasa'a. Afaan keenya baruu dhabuun miidhee jira. Ani amma Finfinnee kanatti guddadhe. Gaafa afaan Oromoo haasa'u waa baay'ee naan jechaa turan beektaa. Sanii obseetuman keessa kootti qabadhee garuu cinaadha waan an lallabu nan lallaba. Garuu baruun nan fayyade. Micaa wayiitti beektaa barii si fayyada afaan kanan jedhaan. Afaan kanan jaallatu. Amaariffuma kana haasa'u. Gaafa barsiisaan Amaariffaa seene. Maraataa akka hiyyaate sun. Gaafa barsiisaan Amaariffaa seene. Akkana ta'e itti miiree Amaariffaan gaafa jettu sirri noo tiichar jedhaan likkii sallaan beektaa waan keessi isaa fudhatuu hin barbaanneef jechuudha hin barbaadu garuu yoo si danda'amaa ta'e afaan biyyattii hunda oduu beekte si fayyada. Si fayyada yeroo tokko amma ijoolleen keenya kan kee tuffattee oduu hin ta'in waltajjii irratti amma yeroo baay'ee ijoolleen naqee koo aartii irrattis nuti diinagdee aartii keenya utubuu barbaanna malee afaan irratti miti nuti qabsoon keenya abbaan fedhee haa jiraatu chaayinaan dhufee haasaa jiraame kuno eenyuunis dhufee haasaa jiraame nuti afaan irratti miti qabsoon keenya duudhaa keenya safuu keenya eenyummaa keenya irratti mirga abbaa biyyummaa keenya irratti malee afaan irratti miti afaan kamiyyuu Tigrees haa ta'u Dabuubis haa ta'u Gambeellas haa ta'u Faransaayis haa ta'u Oonyus haa ta'u osoo hin baree laga na ceesisa malee wanti namiidhu tokko hin jiru dhaloonni amma kana beekuun dirqama gaafa afaan beektu eenyuma diinuma si jeessu dhufellee harkaa galta waan ta'eef jechuudha. Ani yeroon karaa Harargee deemu injifataan gaafa wal baru afaan Loqodaa Harargee kanan beeku injifataan keemmoo ni lola. Akkana naan jedhe immoo inni garuu. Aboo namittiin tun ergamtu ta'uun ooltu naan jedha beekitaa. Anaan immoo duratti maal naan jedhe yeroo dura gara Harargee dhufuu yeroo ol barruu hin qamaa jedhee jimaa gaafa fidee dhufu hin qamaa'u naan jennaan. Ofirraa ari'uun barbaadee naan jedhe. Aboo kun aadaa kenna jimaan akkuma biyyattiitti beekamaadha galii. Hin qamaatu taanaan bada siinaan jedhe. Galii biyya kanaa kan guddisu jimaadha. Ani gaafa naqu waatu naa dhufa jedheen eegee irreechi keenya kanaadha jiini keenya kanaadha. Akkuma biyyattiittuu galii kan galchu biyyattiidhaaf jimaa kana qamatu qamayinaan jedhee na fuuldura kaa'e. Muka wajjiniin an eegale. Galamsoo fiddee muka isa laafu san. Galamsumaan fiddee bu'aa. Ofiifin galamsoodhaan. Isaan eegalee halkan aboo maal taate nama maal taate injifata akkasitti waasaan beekuun mirqaanan akkasii makiinaa shaglaa bitadhee yaa rabbi qorqorrootti na jijjiirii jechaan jira waan akkasii argaan jira. Aboo siifaa taasisu naan jedhe garuu eebbi yeroo tokko. Dawaayiidha kan. Dawaayiidha rabbi siifaa taasisu jedhee amma garuu motora bitadheera. Sintaa tolu. Eebbi xiqqaan qabu. Eebbi xiqqaan qabu. Motora irraa immoo karaa konkolaataatti darbuuf. Kana garuu natti nimnee iyyate akka akkas gooti. Maa yoo nan callise kaan harkaa fuuchuu dandeessa jedheeti. Waan akkasiiti. Mee irreechaa fi aartii akkamitti ilaallu jechuun aadaan kamiyyuu aartiidha inni irraa. Aadaan kamiyyuu aartiidha. Aadaan Oromoo immoo baay'ee aartiitti siqa. Aartiinis irratti hojjetama yeroo baay'ee jechuudha. Sirbi irreechaaf bahee baay'eetu jira. Wantoonni irreecha irratti barraa'an waan baay'eetu jira. Jechuun uummata Oromoo qofaan osoo hin ta'in beektota birootiin warroota Oromoo kabajaniin warroota adiinis wanti baay'een barraa'ee jira. Oromoon immoo sirbeera waan kanarrattis. Irreechumtuuyyuu gaafa laaltu aartiin fakkaatu. Matummaansa. Fuudhaa fi irreecha qofa odoo hin ta'in
fuudha feerumti mataan isaa aartiidha. Aadaadhas fuudha feerumni amma akkuma callisanii irraa arganii duuba katanii galanii miti amma yeroo aadaadha gaafa jennu. Maaliif seete gaafa irreechaa Oromoon bareedee miidhagee gosa uffannaa gosa adda adda which is artistic kan jettuun jechuudha. Bareedee marga isaa wajjin wal qabatee jaarsi bokkuu qabatee warri kun callee addatti hidhatanii kun adii uffatanii kan harargee kan walloo kan shawaa uffatee kan wallaggaa uffatee kan booranaa uffatee kuni hunduu yeroo walitti dhufee too harmonize yookaan immoo waan akka wal simatu wayii yeroo fudhatu you know artii wayii uuma barte. Nama hawwata. Aartii jechuun waan biraadhaa miti bare innis irreechaan tokkuma. Aadaa jechuun bara waan biraadhaa miti. Aadaalee wayis duudhaalee jiru san ibsu jechuudha bare waan biraatii miti. Aartii jechuun mataan isaatu aadaadha gaafan siin jedhu uffannaa qaba. Sochiin isaatii fi miirri inni socho'uun kan aadaa san calaqqisuudha. Aaduma irreechaa sanuu jechuudha. So aadaa bareedaadhasi artiidhasi kanaafuu hin jaalatamaa hin mul'ata gara fuulduraas ni mul'ata. Xumura qophii kanaatirratti wanti akkanaa kaastan barbaadu jechuun akka dhaamsatti ta'uu mala duratti waan tokko kaasuuf yaaleen ture. Oromoon yeroo Finfinneetti ol ga'u Bishoftuttis ta'uu mala. Oromoon guyyaa irreecha Finfinnee kun irreecha xiiqiti. Siigalee xiiqii akka ta'u immoo kan taasise keessaa tokko Oromoon baroota dheeraaf irraa dhiibamuu isaati. Kun immoo har'a yeroo galata Rabbii Oromoon gaafa asitti wal argu bifa xiiqitiin wal arga. Bifa jaalalaatiin bifa rigreet wanta of keessaa qabu wayitiin bifa waan baay'ee jira siigalee yeroo wal argu kana Oromoon ammas Finfinnee keessatti of eeggannoo guddaan waan barbaachisu natti fakkaata. Achitti eenyutu bishaan gurguraa eenyuuf maaltu eeyyamame kun immoo aweernasiin uummataaf waan kennamuu qabu natti fakkaata. Of eeggannoof jechuudha. Sodaa cimaa osoo hin ta'in of eeggannoof. Koomiteen kanaaf qophaa'e jiraachuu ni mala. Hojii akkanaatirratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba jedheen yaada. Gara biraatiin immoo Oromoon akkuma dura isiniif kaase egaa ormarratti investi godhee deema. Kanaan wal qabatee gara fuulduraa irreecha hoteela wanti jedhamu osoo jiraate wanti aadaa Oromoo kan ibsu nyaata aadaa Oromoo babbareedutu jira. Egalee akka illee osoo achitti qopheessee uummataaf kana aadaaf turizimiidhaafis isin osoo ergaa itti naaf dhaamtanii yookaan abbootii qabeenyatiif barana hin qaqqabne naaf fakkaata gara fuulduraatti egeres qaqqabuu dhiisuu mala akka qaqqabu rabbummaan itti kadhanna kana kan dhaamnu waajirri aadaa fi turizimii jechuudha. Hundeeffamni waajjira aadaa fi turizimii guddinaaf dagaagina aartii duudhaa seenaa irratti hojjechuudha inni guddaan hundeeffamni waajjira aadaa fi turizimii jechuudha. Isaanillee gama isaaniitiin irratti hojjechuu danda'uu qabaatan akkasumas abbootiin qabeenya quuqama aartii yookiin seenaa yookiin duudhaa eenyummaa saba kanaa qaban hoteela irreecha jedhanii hoteela irreecha Finfinnee jedhanii innumti irreeffannaa dhufu inniyyuu bakkee 5 6 10 oduu ijaarame kan ga'u miti. Osoo ijaaranii uummanni Oromoo gaafsan irreeffannaa dhufu yookiin kabaja dhufu birrii biliyeena meeqa facaasanii galu facaasanii investi sun immoo oonyu guddisa oonyu utuba oonyu dagaagsa oonyu magarsa gaafa jennee ilaallutti abbaa dagaagsus abbaa magarsus abbaa nutti goobsus abbaa maal ta'us suni waan wal nama gaafachiisu miti jechuudha. Weellistoonni immoo diinagdee qaban jiru guddatan jiru mul'atan jiru isaanillee gamtaadhaan gurmaanii waa kana hojjechuu danda'uu qabaatu hojjechuus danda'u. Weellistoonni bebbeekamoon amma diinagdeedhaan guddatan fagaatan hedduu jira waan ta'eef jechuudha. Isaan keessaa 50 60 ta'anii gurmaanii deeggarsa aadaa fi turizimii illee gaafatanii mootummaallee qaama ilaalu gaafatanii deeggarsallee abbootii qabeenya Oromoo biyya alaa jiran quuqama qaban gaafatanii
hoteela lama sadii ijaaruu danda'u jechuudha. Wanti yaani waa'ee irreechaa kanarratti yaadadhu amma yeroo baay'ee ka irreecha hora Finfinnee kana weellistoonni yeroo baay'ee irraanfatanii turan. Weellisaa Abdoo jedhama maqaa abbaan harkaa badee. Ora arsadii Oromoo mataa wal ga'ee fulbaana barii kootu yoo birraan bari'ee. Ora arsadii Oromoo mataa wal ga'ee fulbaana barii kootu yoo birraan bari'ee. Amma kaa'isuma kana ora Finfinnee Oromoo mataa wal ga'ee fulbaana barii kootu yoo birraan bari'ee. Isuma arsadii sankaa amma ka Finfinnee qidaameedha. Jalqabni as ta'ee duudhaan ganama deebi'e waan ta'eef ammallee weellistoonni keenya isa Finfinnee irreecha kana sirbaanis haa ta'u baacoodhaanis haa ta'u diraameedhaanis haa ta'u maaliinis haa ta'u irratti hojjechuu qabaatu gaafa irratti hojjetame. Hundumti diinni ololaa oofuu achi as fiigu kunillee abdii kutee akkuma injifataan argeerra abdii kutee Finfinneen iddeen seenaa akaakayyuu kiyya abaabayyuu kiyya yookiin oromtichaati irratti qabsaa'uun qaba jedhee waanuma naannoo aannan dhugullee dhiise jimaa horuusaallee dhiise Finfinneef yookiin kooyyee facceef qabsaa jedhee garana dhufe. Weellistoonni illee kanarratti hojjechuun dirqama isaanii jechuu barbaadetan. Kana wal qabatee qaamoleen tokko tokko dhaamsa dabarsaniiru. Isaan keessaa tokko fakkeenya mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma goobee fi shinooyyeedhaan Finfinnee baatanii miidhagdanii miidhagsaa turtan irreecha irrattis haalli wal fakkaatan akka ta'u dhaamsa jedhu dabarsaniiru. Isaan qofa osoo hin ta'in warroonni aadaa fi turizimii irra jiranis hawwii qaban dabarsaniiru. Garuu wanta amma jenne san irratti silaa how much organized ሆኗል hangam organized ta'anii jiru. Uummanni dhufee halkan achi bulaa wanna nyaatu isa barbaachisaa. Dirqama qabatee Booranaa irraa dhufuu hin danda'u. Si galee silaa wantoonni toora ooltummaan warroonni toora ooltummaan warroonni qophaa'an tokko jiru akkanani gurra qabu kan irreecha gadarbe booda yoo eeyyama rabbii ta'e daawwattoota keenyaaf warroota toora ooltummaa irratti hojjetaa jiran yoo eeyyamamoo ta'anii as dhufan nan affeera. Warri akaayii binna jedhan jiru warri bishaan qopheessina jiru inni cimeetti fuu qaba uummanni akka rakkanne jechuudha. Si galee waan salphaa miti waan ta'eef jechuudha. Baramus qaba waan ta'eef jechuudha. Kanarratti silaa ammumaanuu sirriitti irratti hojjechuu qabu yaada jedhu waan an kaasuu barbaadisan. Jechamni sirriidha. Ati amma kan barbaadde waanuma achitti silaa gurguramuu waan qaama beekamee tokkoon gurguramuu qabaadha. Kaayyoon isa qofa sodoon ta'in abbootiin qabeenya Oromoo ta'anii tola ooltummaa yookiin immoo namoota keessummoota sirna irreechaa kana kabajuuf fagoo irraas dhiyoo irraas dhufanii gaafa Finfinneetti dhufan kan bishaan qabu bishaaniin kan nyaata qabu nyaatan deeggaruu cinaa dhaabbachuu aadaa isaati waan ta'eef waa barbaachisaa ta'een mana seenuu qofa miti. Uummanni Oromoo irreecha kabajuuf gara Finfinnee dhufu Finfinnee miti asirra darbee duukamii fi bushooftuun illee dadhabdeeti urufa keessa baanii hanga giroosariitti xiqqaatti deemaa jiru waan ta'eef jechuudha. Mana qofa osoo hin ta'in karaa irratti Oromoo hedduu uffata aadaa uffattee mana Oromaa seentee nyaatuun sirriidha jira. Waan cimaa ta'e sirriidha kun. Oromoo hedduutu jira Finfinnee keessa amma Oromoo hedduu gaafan jedhu abbootii qabeenyaa hedduu qabna Finfinnee keessa. Nama irreechas haa ta'u duudhaa daakuu qabu hedduu qabna waan ta'eef karaa irratti saba isaatii, aadaa isaatii, duudhaa isaatii, eenyummaa isaatii nuti aadaa tokko qabna, seenaa tokko qabna, eenyummaa tokko qabna waan ta'eef jechuudha. Gaafa sabni tokko jibbame walumaanan jibbama waan ta'eef jechuudha. Ani kophaatti miti kanan marge yookiin biqila yookaan dhaladhe sabuma kanarraa waan ta'eef jechuudha. Aadaa keenya irratti wal utubuun dirqama waan ta'eef gaafuma deeggarsa yookiin maal waa ta'eef gaafatame miliyoona 2-3-5 investi gochuu qofa osoo hin ta'in aadaa irreecha kanarratti illee yookiin kabaja kanarratti illee bifuma saniin investi gochuun bishaan akaayii daabboo waan barbaachisan laslaasallee ta'uu danda'a waan garaagaraa akkas investi gaafa godhe
kunummaan mataasaa Kara waraan ta'uu qaba. Galata kunummaan mataasaa Oromummaadha. Kunummaan mataasaa sabboonummaadha. Iddee kun hin jirretti ani Oromoodha, ani sabboonadha, ani irreecharree keenyaa qofaa miti dubbichi. Qabeenya Oromoo boota sin fayyadu waan ta'eef. Hin fayyadu. Oromummaa boota qabeenyi sin fayyadu. Hin fayyadu. Kan koo qofa waan ta'eef. Kanaafuu itti yaadamuu qaba. Itti yaadamuu qaba. Inni akkuma tireefu kaafte mana ormaatti seenuu osoo hin ta'in keessummoonni achi dhufan. Bishaan kana keessatti wanni ta'e diinni waan barbaade hojjechuu danda'a. Issan salphisanii ilaaluu osoo hin ta'in keessummoota achi dhufan saniif ijoollee waardiyaa ta'uu qabdi. Qaamonni nageenyaa kan jiranis waardiyaa ta'uu qabani. Maaliif biyya waliin qabna waan ta'eef dhaabbannee biyya kana utubuun dirqama. Keessummaa dhufan saniif ammoo bakka isaan dhufan seensa karra shanan isaan seenan irratti keessummaan dhaabbattee eegdu jiraachuu dandeessi. Keessummaa ijoolleen bakka san takkaa'u bakka bu'anii hojjetan sun dhaabbatanii eeguun dirqama. Mootummaan kallattiin itti qophaa'e jiraachuun mala. Jiraachuun ni mala. Inni akkuma jirutti ta'e. Inni akkuma jirutti ta'e. Manni immoo kan qopheessu qabaachuu qaba. Of tajaajiluu qaba. Kan kana koree dhaabbatee jechuudha. Dhimma nageenyatiinis wal qabatee akkas. Sanaa jenna. Sunisa. Dhumarratti sirba irreechaa qabna moo daawwattoota akkasumatti. Maaltu jira? Sirbuuf jira laal. Sirba osoo hin ta'in silaa yoonuma naasee sirba seetu. Waa injifataan na yaadachiise. Maaltu? Na yaadachiise wayii jira beekta. Haaluma ayyaana irreechaa kana wal qabateeti. Wal qabateeti sangaa ofee magaalaa deemaa jira beekta. Sangaa gurguratee irreechaa ayyaana irreechaa irratti beekta ka birrii meeqatu nagaa akkamittan bu'aara. Oggaa akkas gaafa gadi bu'u maallaqa kaayyata. Kan kaayyatu hin kaayyata. Kan hin kaayyanne immoo sangaa ofii yookiin immoo tumaalecha hoolaas re'ees qabaatu gurgureeti dhufa irreechi dirqama waan ta'eef. Namni irreecha hafe gaafsanii akka waan du'ee wayiitti suni sabboonummaadha. Sangaa ofee gaafa magaalaa ga'u sangaan loluu barbaada beekta. Nama wayii micaa wayiitti jennaan jaarsa itti fakkaate injifataa beektaa miree akkasii mana sarii godhatee gaafa kana faazar godin hin jettu ennaa ilma haadha fazaazaa naan jetta ulee tolkaase injifataa micaan teekwaandoo baratee jira yaa jennaan chabbaa keetii abbaa caadaa dabartee chabbaa keetii yaa geessee maaf akkas jettee injifataa jennaan namni jalqabaa ka'e ni milkaa'a jedheeni namni jalqabarraa ka'e of ta'a ni milkaa'a jedheeni jalqabarraa ka'u isumaafuu isa fayyada isumaaf yaadee beekta isumaafuu isa fayyada jalqabarraa ka'u jedheeni maalifi inni wal dhageenyu wal hubannu kun nummaan nu fayyada malee wanta nu miidhu tokkos hin qabu. Dhaloonni garee borullee akka of ta'u akka ejjennoo qabaatu akka quuqqama qabaatudha. Oromummaan ani Oromoodha jechuu qofti bu'aan buusu of ta'udha. Inni guddaan Oromummaa kee of taatee agarsiista. Sabboonummaa kee of taatee akka calaqqisu agarsiista malee guyyaa guutuu ganduma keessa deemee ani Oromoodha ani sabboonadha ani quuqqaman qaba. Yeroo baay'ee gaafanne amma ani namoota nan taajjaba beektaa namuma Oromummaa kana caccabsee akkas lafa naqaa ture ani qabsaadha ani Oromoodha ani Waldamaarame ani Tagilamaarame gaafa siin jedhu gaafa of duuba deebitee ilaaltu maal gochaa akka ture hin beekta. Borummoo oduu waa biraa dhufe jechuudha. Waa biraa dhufe gamoo kana kan investi godhee ijaare eebbaa gaafa ta'u gaafa waa biraa dhufe. Gamoo kana anatti investi godhee quuqqama waan hin qabuufi jedha. Wantoonni akkasii kunillee subaa wal burjaajessuu Oromummaa osoo hin qabaatiin quuqqama osoo hin qabaatiin fakkeessuun kunillee osoo hafee dhaloota baruu dhaalchisuudha. Sobaa fi fakkaachuu kana dhaloota egeree baruu dhaalchisa. Kunis dhaaltummaadha. Sobnis qabeenya beektaa fakkaachuunis qabeenya. Dhaloota dhaalchista. Dhaloonni kana dhaale immoo nuti beekan hin beeknu nu dhaalchisan malee fakkaachuu fi sobuu kanas hin beeknu. Garuu dhaallee jirra. Isa dhaallee kana immoo jaruma dhaalchisna deebisne. Dhaloonni keenya akka dhaalus nuti itti cabne itti kufne itti kaane dhaloonni egeree boruu dhaloonni dhufu itti cabuus itti ka'uus hin qabu. Summii nu keessa jiru kana asumatti ofirraa eegne asumatti bara dhufu kana nurraa fuudhee barri darbe nurraa fuudhee deemee jira 2005. Maaltu jira seetan irreechi hirree keenya shakkiin qabu hin shakkisiisu. Barri 2015 nurraa fuudhee haa barrisu 2016 nu haa taasisu
itti naan tumurture Kaleesses ilaalan. Nice. silaa sii kaasee jedheen ati anuma Ay maali dabaree ta'e Maam sirba hooyyaa marii olleen jennu sirba irreechaa hin qabnu kaameeraa maaniin keenyas kinoo. ay Ayyee kaasee. ganaa dhagaa yoom xumurree waa baay'ee jira ganaan dhufuun dura. Weellisaa baay'een jaaladhu wayii jira. Nama cimaa weellisaa Shimallis Tasfaayee yookiin Kumdeebis Tasfaayee jedhama. Guddinaaf dagaagina aartii Oromoo keessatti nama dadhabee nama bu'ee nama itti cabee nama itti ka'e nama shoora olaanaa taphachaa turedha. Sirbi isaa ammallee baay'een ilaalamneef hojii ajaa'ibaati garuu caafii isaa nan yaadadha. Bubbeen gara siina dhamaase anaasi samaase jijjiirame haalli qilleensi obsineetii natti deesse. Jalqabe. Itti fufi. Eegalaa si eegalee habixunay. Ani si taddeeni guyyaa rakkoo bal'ina koo naaf taata jedhee nawwii koo jedha. Sirbi isaa immoo ittaanu. Yaa sororoo morma wiitaa yaa sororoo morma wiitaa funyoo jiru natti hiitaa jedha. Sirboota baay'ee hojjetee jira hojii baay'ee hojjetee jira. Garuu sagaleen isaa si bochisa booma gaafa boo'e baay'ee si bochisa beektaa gaafa waggaa afurmoo maal nu leenjiseera baandii keessatti sirboota garaagaraa nu leenjisa. Sololiyaanalee roobee yaala sallasatiyaa. Sololiyaanalee bubbaa waraaqataa roobee yaala sallasatiyaa. Aadaa kana sirbuu jaallata beektaa. Sirba isaa keessaa sirba irreechaa duratti isinii kaasee jira. Galata kee yaa Rabbi ambaranaa geenye bara gereetti nu gahi galata kee dayi sirba isaati. Kilipiin barreen gaddaa hojjetame sirboota ni hojjeta baay'ee hojjeta. Garuu yeroo baay'ee maaltu jira waan ati hojjette kana sheersii gochuu yookiin immoo waa baay'eetu jira garuu jara oduu ta'e miliyoona walirra dhangalaasti keenya kanuma sheersii gochuu illee hin danda'u maaliif aartiin kan koo qofaa miti kan uummata kanaati. Namni seenaa lallabu tokko mataa isaa qofaaf miti kan lallabu. Weellisaa Shimallis Tasfaayee kun amma dhamaatiin isaa yeroo baay'ee natti dhagahama beektaa. Nama quuqqama sabaa qabu nama quuqqama aartii qabu. Hojiin inni hin hojjenne hin jiru aartii keessatti jechuudha. Gaaf tokko ba'umsaa nafu. Nafu. Jajjabaanna. Beeka ni ba'a ammas garuu ni hojjeta garuu haala dandeettii isaatiin sagalee isaa sagalee ajaa'ibaati. Garuu abbootiin qabeenyaa ijoollee keenya dandeettii sagalee qaban. Mul'achuu dadhaban yookiin rakkoo diinagdee qaban utubuu irratti hanqina jira gama aartiitiin jechuudha. Sunummaan aartii utubuu jechuun duudhaa utubuudha, seenaa utubuudha, eenyummaa ofii utubuudha. Aartiin akkuma biyyattiitti iddoo olaanaa qaba jechuudha. Kanaaf gamanumaan weellisaa Shimallis Tasfaayee ammallee sirba haaraa qabatee dhufaa jira. Iccitii na jalaa baastallee hojjechuu baate. Gaaf tokko istiidiyootti ni affeerrani. Ni affeerree nama. Abbaa siifuu intalti keetis waan ta'e hojjechaa jirti natti fakkaata. Intalti kiyya. Ishiillee sagantaa biraatiin irratti haasa'uun keenya nafu. Xiqqumamee daawwattoota keenyaaf maalirra jirti waan ta'e akka hojjechaa jirtu duubannatti himtee turte siifan intalti kee. Ayyee ka egaa ishirraa dhageeche anallee gaafachuun barbaachisu tureeyyuu kaayida. Jechuun egaa amma asitti argamtee uummanni haa ta'e. Eegana gaafatte ta'e ka haa ta'u inni isheen hojjettellee isuma jiru irratti yeroo baay'ee maaltu mul'ata. Qotee bulaan miidhamni qotee bulaa maalidhaan lafa ofii gurguree yookiin immoo lafa ofii loon ofii gurguree sa'a sanyii isaa ni horaa. Sanyiin isaa aannan qaba jedhamu filatamaadha jedhamu gurguree magaalatti galee gaafa jennee dubbannu dhugaatii garaagaraa bartee miidhaa fidan garaagaraa irraa jalaaf fixin akkasii kana jalaaf fixin garuu waan kana irratti hojjetaa jirti. Waan kana irratti kanaafuu teessee hin jirtu. Miidhama qotee bulaa irratti hojjechaa jirti jechuudha. Waan guddaan dhufaa. Sagantaa kanaan dura ishee wajjin hojjenne namni baay'een jaalateeniira. Irraa deebisaas wanti jedhamu wayii jira. Egaa hojii kana hojjettee xumurtee booda gaaf tokko yoo rabbi eeyyame istiidiyootti simbeellamee haasa'uun keenya nafu maalirra jirti wantuma jedhamu kana akkanaaf kaastufanii yaa mareeyo maal jechuudha mareeyo jechuudha.
Waan hundaafuu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii irreecha irratti haasa'aa turre egaa wanti nuti kaasnee seenaan maal fakkaata akkamitti as geenye dadhabni maaltu jira ciminnis immoo maaltu mul'achaa jira gara fuulduraas akkamitti itti fufuu qaba kan jedhu waan tokko injifataa fi gosa obboluu wajjin kaasnee marii keenya isin biraan gahaa turre egaa kun qophii irreechaa har'aaf isiniif qabannee dhiyaannedha gaafa irreechaa rabbi achiin nu ga'ee 26 27 kan Finfinnees kan Bishoftuttis kabajamu miidiyaan keenya achitti argame isiniif gabaasuuf yaalii goona karoora akkasii qabna waan ta'eef ammasitti garuu maal jedhu dhaamsa gabaabaa dhaamsi gabaabaa nan qabu maal seeta waa'ee irreechaa lallaallee waa'ee aartii gabaabsituma kaasuun barbaade aartii jechuun mataan ishee guddina mataan ishee aadaadha mataan ishee duudhaadha fakkeenya amma warra aartii ta'anii miidhama keessa jira warri aartii takka waldiftoonni miidhama keessa jira miidhamni isaan keessa jiran kuni namni nu banneef takka sirba isaa kan bahu ilaala malee sirbi haara'uun isaa dhufe sirbi haara'uun isaa dhufaa jira san eegaa ta'uu qabu inni kun aartistoota hundinuu akkamitti mataa walitti qabachuu danda'anii aartii jechuun bar mataan isaa biyya kanaa fi miti Afrikaaf illee egaa garuu gurmaa'insa qaban wanni guddaan amma dubbachuu deemu gurmaa'insa isaanii waan tokko hojjechaa hin jiran amma akka nama dhuunfaa tokkotti gosa obboluu na beeka namoota kana walitti funaanaan jira mataa gaafa walitti qabne aartiin kun biyyallee hin dagaagsa mataa isaaniif illee hin dagaaga amma sirba isaan gadhiisanii abbaa qabeenyaa tokkotu irraa bitti har'aan tana jechuudha abbaan qabeenyaa kun yuutuubii mataa ofiitirraa gurgurata jechuudha. Inni namni buusu kun galiin abbaa qabeenyaa kanaaf galti malee aartii fi miti. Garuu yuutuubii mataa ofii maaliif hin bananne gurmaanii maaliif yuutuubii mataa ofii takka gurmaanii maaliif hin bananne isaaniif illee galiidha namoonni achirraa buufatu sun yuutuubii mataa isaanii sanarratti gala malee isa abbaa qabeenyaa kanarratti hin galu. Tokko ta'uu qabanii bakka sanitti gurmaa'uu qabanii wal dhaggeeffachuu qabanii wal hubachuu qabanii wal tumsuu qabanii birri 10 yoo qabaatanii 10 qaban san 5 gosaan tara tana sirbuuf deema hoo ta'e sirba gosaadhaa kana jarma afran qalloo waa'ee ishii maaliif hin kaasaa jarmaa qabdi jarmeenni ishii kun sirbaanis leenjisaa baasa beekumsaanis leenjisaa baasa yeroo baasu jechuudha. Garuu yuutuubii mataa ofii takka gaafa banate aartistoonni hin miidhamu. Amma fakkeenya waa'ee siyaasa irratti sirba namni. Ka siyaasa maal akka taate hin beekne. Diinagdee irratti sirba. Ka diinagdee maal akka taate hin beekne. Ofii ni dadhaba amma itti dadhaba. Waan waggaa tokko itti fudhatu san as dhiyeessee takka hojii 5 4 hojjechuu danda'a yoo tokko taane. Yoo wal hubatan yoo wal lagaane. Maaliin? Beekumsa qabdu san waan tokko walaloo yoon dhiyeessee yeedaloo isaaf dhiyeessee takkaa ati na gargaara jechuun hin danda'a. Takkaa dhaabbata keenya sanii riifoormii godhee fi akkaataa isaan itti chaalenjii godhanii ganna baasan tokko na mul'isan tokko gochuun qaba. Aartii yoo akkas hin ta'in hin ta'u. Aartistoonni keenya hedduun amma mana dhugaatitti du'a irra baay'een maaliif beektaa? Namni dhaabbadhu jechuun hin jiru. Siyaasan zabana amma ofitti sirbuudha nuti ofitti sirbaa jira bara. Ofitti sirbuun qabnu waliin sirbuu qabna malee yeroo walitti sirbinu hin jirru. Yeroo walii sirbinu jirra. Kana keessatti siyaasanis namni tokko yoo waa'ee siyaasaa takka waa'ee biyya kana diigu kan sirbu ta'ee dhaabasantu gadi dhaabachuu nama kana. Waan gaarii kaasaa jirta. Ishii san irratti tumsa qabaachuu qabaa. Aartiin wal tumsuun dirqama. Aartii farrayyummaa kan jedhu moggaafnee jirra. Naannoo Kooyyee Facceetti. Baandii farrayyummaa kan jedhu. Isa san irratti namoonni hundinuu warri aartii ta'an dhufanii waan san hubatanii fudhachuu qabanii jedha. Farrayyummaa. Hiyyeessi hunduu yoo isinitti dhufee hin duro. Baandii farrayyummaa. Maaliif seete? Maaliif seete? Kanan si dhaabsisaa jiru. Waan nati kaastu waan baay'ee baay'isa waan ta'eef
mooroo farra aartii irratti akka haasuuf nu hin barbaanne garuu dhaamsi kun warroota qaamni ilaallatu bira siif ga'a. Garuu mata duree kana qabadhuuti gaaf tokko sirritti kana qofa osoo hin ta'in wanta biraas daballee diiteelii irratti. Akkasii amma inni guddaan irreecha akkamiin bifa nageenya ta'een bifa jaalalloomeen cooma murannaa booka uunannaadha. Sirba kan ammaa kana garuu lolteetis dabarfatte. Akkas. Sirba artist Taaddalaa keessa yaa hayyaana ogaa Hunduukaa si argaa hoomii gaaddisa garbii hoomii gaaddisa garbii kun goree nyaataa kun goruuf kaataa mee gorii bira darbii yoo farsoo dhuganii yoo coomaa muranii qeerroon gaaddisa durba taanii muganii dhiisee shubbisi gurba baallamiin leensaa hoomii gaaddisa garbii gaanjifataan sirba kana baay'ee hin qo'atus hin danda'us na yeroo qaamu dhufaaf natti fakkaate. Waan isitti yoo nan affeeree too sirbi jedhuun hin sirbu bakka biraatti hin sirba. Manatti illee waa baay'ee kana mee egaa kantiibaa koo yeeffachee ta'e booda surumaan sirba dagatee aartii kana dagatee jira. Egaa irreechi irree keenya hin jenne irreechi irree keenya dhiinne sirbina nutis akka aadaa keenya. Falmataa lammii koo kan birbirsa goroo dhugaan seenarraan dabu darbeera bareerooroo dhiigatu dhangalee lafee haqa caccabe ijji dhiiga roobee lubbuutu gumaa dhabe yoomas keenye salphaatti of kenneeti jabaane sirratti maal gaa yoo na sirbisiiftan shimaluma fudhadhee ol ka'uudhaan ani maraataadhaaf kanaafi isa kana asumaan sii cufuu barbaada. Ayyaanni dhufu ayyaana gaarii akka ta'u Oromoon kan itti wal argee kan itti gammadee deemu akka ta'u nu eebbisaa. Irreechi baranaa kan milkii kan jaalalaa kan tokkummaa kan guddinaa barri kun bara itti walii kaannu bara itti walii laannu bara itti walii fiignu bara itti walii fiignu bara itti wal cinaa dhaabbannu bara itti wal utubnu bara Oromoon itti wal dhageenyu rabbi uuman inni abboo inni ayyoo nu haa taasisuu. Akkasumas ogeessa kaameraa keenya waatii maatiin isaa yaa margu ogummaan isaa yaa cimu Boggaalaa Habtaamuu dagaagii mul'adhu ani kana caalaa siin dhaamu atillee nu horii nu bulii ilmi akka keetii daddabalee haa dhalatu mana kee warqii naa facaatu. Waaqa uumamaa tokkicha garaa garbaa. Gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa yaa waaqa nagaan nu bulchitee nagaan nu oolchi hamaa nurraa qabee warra istuudiyoo teenyaa kanallee warra mul'atu nu taasise istuudiyoo tanallee warra bira dhadhaabbatan nu godhi hayyoota keenya beektota keenya dhufanii asitti nu of agarsiisaa jiranii of nu beeksisaa jiranii oromummaa keenya nu agarsiisaa jiranii isaanillee rabbi nu haa guddisuun jedha gaazexeessaa keenya eebbisaas asumaan rabbiin eebba tabirallee itti haa dabaluufin jedha. Oollu haa kaasuun jedha. Tulluu godhee isaa haa mul'isu gaa. Egaa maaliif sodaattaati eebbattiin jira. Ati isa manatti isin eebbisaati. Ati manatti isin eebbisa qalbiin cabsee. Kanaaf isaanillee rabbi nu haa of kolchuu hamaa jalaa rabbi haa baasu hama bara kanaa jalaa rabbi haa baasu barri haaronni kun bara isaaniif darbu rabbi haa godhu bara isaaniin darbu rabbiin godhini isaaniif bara darbu haa godhu haganan beekaa waaqanna irra beekaa ulfaadha galatooma. Horaa bulaa deebana mishaa isinimtillee yeroo lamaa sadii yeroo tokko ol lamaa fi sadi dhuftanii nu daawwattanii dhaamsa qabdan ergaa qabdan jajjabina qabdan kan biraatti akka darbu gochuu keessaniif Rabbi borus nama cimaa isinaa taasisuu atis aartiin irra jirtu guddatee intalli keetis immoo bakka barbaaddu geessee akka milkooftu miidiyaan keenya hawwii guddaa qaba ani daawwattootaa fi miidiyaa keenya bakka bu'ee waan gaariin isiniif hawwaa atis immoo baandiin amma hundeessitan boru waan gaarii Oromoof ija akka ta'u ta'ee akka agarru jajjabina akka isinii ta'u hawwii guddaan isiniif qaba kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya kan daawwachaa turtan isa daawwattan fakkaataa egaa yeroo biraa immoo irreecha barii waan biraatiin kan wal agarru ta'a eenyutu irreecha irratti maal hojjete kan jedhu immoo tarii qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a irreecha gaarii ayyaana jaalalaa ayyaana miidhaginaa ayyaana tokkummaa ayyaana Oromoon itti mul'atu akka nu ta'u hawwii guddaan qaba kabajamaa horaa bulaa ulfaadha.
Thank you.